أهلا بك يا رمضان أهلا 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 بك يا رمضان 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 Agadaga hajin oduu gammachiisaa ummataaf dhufee jira bubbulus hawwiin isaa bareedumaa fi gaachanni jireenya qananii fi qabeenyi qaaliin gitan qabne maatiidha. Gatii fi ga'ee maatii jaalala ilmaanii isa dhugaa nu barsiisa. Har'uma hegareen ilmaan tennaa kan isa yaachise isa marare Abwalad hegaree dhalootaaf jedhee as ba'ee jira kinu jaalalli ilmaa nyaachisuuf uffisuun hin madaalamu guddisa gaariif kunuunsa leenjii borii isaaf murteessaa ta'e barbaada. Abwalad waliin guddisa ilmaanii tolchuu isaa qofaa miti inumaa dargaggeessaaf maatiif hawaasaaf hawaasummaa qaama ummataa kan ijaaruuf dhuunfarraa eegalee mana keessaa leenjisaa hawaasa beekaa fi bilchaataa ta'e oomishuun isin cinaa jirru fi darbanillee waan dhalootaaf seenaa ta'u gochi jecha fakkaatu abjuuf hawwii isaa takkuma takkaan dhugoomsaa bifa sadarkaa fi qulqullina isaa eeggateen hawwataa ta'e ilmaan teenya warra jal'ina barsiisan jalaa baraaruuf qophii hundaa xumuree isin afoo jira anaa dhufu jedhaa nasimadhaa jedha. Qabxiilee jajjaboo bu'uura ummataa ta'an qabaatuun sammuu ajaa'ibuma ijuma keessaniin ilaalaa gurruma keessaniin dhaga'aa beekaa imala hamilee kennaa daa'immaniif gaachana ummata tola oolu haadhaa fi abbatti qajeelu gaafii fi deebii barsiisaa bohartii waliin faana fuunaan ammoo seenaa ulamaaotaa fi goototaa nu barsiisa. Abwalad hegaree dhalootaati irree biyyaati nuti keessaniin waliin ta'aati nu jabeessaan gaafii isaati.